Araarsaa qalbeessan jedhama. Amiin isinis baganaa ganna eegdanii aanaa jaltuu ganda caancoo qabbanaa irraan dhufe. Obbo Araarsaa maal taatanii turtan maal isin dhukkube ammamiif isin dhukkube manni yaalaa maal isiniin jedhe akkamittiin fayyitan saba waaqayyoo waaqa duratti dubbadhaa. Gisee naasee bultii torbaa nan dhibame aanaa jalduu nan dhaqee aanaan jalduu hin dandeenyu dhibeen kee dhiibbaa dhiigaati. Kan biraawoo. Onneedhaa tiruudha. Sadii jechuudha. Dhibee sadii nan qabame. Tole. Amma gaafa Ambootti naa xaafanni rifeerii Ambootti nama rammaranii doktoroonni eessatti yaalamaa turte duratti naan jedhani. Tole. Lakkee anoo yaalamnee manuma hospitaalaa dhaqnaan hin dandeenyu jedhanii na ajajaniin jedheen. Tole. Amma deemanii raajis na kaasanii iddoo hundatti nama rammaranii guyyaa lama raajii ka'ee wixxeetii kiyya gaafa fidadhee gaafa sadaffaa na laalu galmee koo laalu galmee koo laalu raajii koo laalu abbaa nuti onneen kees dhumeera tiruun kees dhumeera atuun dhuftuu gaafa torban lamaan kana qoricha kana fudhadhuuti galii yoo dandeesse gaafsan deemnee raajii si kaafna naan jedhan. Atuun dhuftuu? Maaliif hin dhuftu isin jedhan? Hinduu tanaan jedhaniiti kaabdii kutaniiru walitti odeessu. Tole. Amma achumaan galee qoricha sana liqimsinaan isomaan haa ta'uu didee torban lama gaatoon hin guutin du'aaf gaafan qophaa'u waan hundumtuu naasonaa'ee hin fayyu jedhee dadhabeera of dadhabe. Naasonaa jechuun akkasiin sirma of dadhabe dhibichumti natti jabaateeti. Isa booddee waan du'aa qopheesse maatiin? Amma isaan booda hospitaala Koriyaatti fuunee deemna dhanii nama mari'atan namni koo. Lakki ani hospitaalli deebisee onnee koosna keessatti hin deebisu tiruu koosna keessatti hin deebisu. Nagumaan oliin gadi na noofina xinnoo wanti nattafe wayini laqamtetti nageessa wayini immoo ifa fayyinaa bushooftutti nageessa kanatu nattafe waan fayyinni koo iddoo sana ta'e malee ani hin fayyu anan jedhu nabdi ofuma kiyyaa wassanadhe. Tole bakka jedhaniiti isaan iddoo kanatti na fidani. Gaafa na fidani dhufeeni to manumatti gara manaa dhaqee to gestaawutiittan dhufe. Dhumnaan bilbilaan naa gaafatanii fooqii koruu danda'an harkuma qabnee fooqii kana korsiifnaa inni nama turee to eeggatu miti jimaatatti yoo dhufe malee hin ta'u jedhan duraasitti. Nama eeggatu miti namni kun lubbameeraa lakkii manumatti nuu kadhaa jedhan. Fooqii koruu danda'a jennaan harkuma qabnee korsiifnadhanii harka na qabanii fooqii san na korsiisan. Dhufanii warri raajii suni tokkichuma dhufaniin dhibee keerraan bilisaa amma jammartee todhanii zayitii natti dibanii achumaanan bahee hoggaan bahuu anan midhaan torban lama nyaata dadhabe asuma balbala kana fuulduratti deebi'ee midhaan nyaadhee anan dura dhadhaabbatan tiradhu ani ulee dhadhaabata sana dhagateetti kiyyarra godhee tan deemaanii faayyee warri obbolaa na fudee dhufe immoo footoo na kaasaa deema gammadeeto asii ga'ee tuban bilisata. Harka keessatti buusaa waaqayyoof galata. Amma qanii sun torban lamaan sanatti guyyaa roobiti idduma kana makiinaa yaabbadhee markaatootti bu'ee markaatoodha Ambootti deebi'e. Ambootti hoggaan deebi'u galmee koo baasanii galmee koo ilaalu amma dhufanii nama rammaru karaa hunda nama rammaru ani nan ta'a eessatti marammaramtee naan jedhan. Idduma kanatti amma rammarameedhaan gaafa maalii marammaramteennaan torban lamaan kana marammaramee hin jedheen. Maaliif akkana isiniin jedhu? Dhibeena keessaa dhaban. Ajaa'iba harka keessan walitti buusaa waaqayyoof galata waaqayyoof galata. Amma hoggaa kana abbaa dhibeen keessi keessa hin jiru naan jedhan. Galmeen sanuma bira jira lama ta'anii nama rammaru. Iyyesus kootu na fayyise kaan jedheen. Eessa dhaqxee teessatti fayyitee naan jedhan. Waa'ee waldaa fayyinaattaan fayyee jedheen. Doktoriin lamaan sun galmee sanuma biratti kaanii sana asumatti dhiisanii achi gara mana gaadaa seenan affaranii ani burraaqee fayyee galee gooftaa koo na fayyise galata naaf kennaafi waaqayyo amma ammaatti bilisan ta'e kunoo. Waaqayyoof galata ammallee sabni waaqayyoof galata. Ameen. Amma isin torban lamarra dabartaniittu kaa. Isa yeroo sana torban lama isiniin jedhan sana torban lamarra dabartan jiraatan. Torban lamaan masanitti achitti deebi'e.
isa isaanii afara gaafa sana yoo dhufte isiniin jedhan. Waaqayyo isa Amma gaa kunoo waaqayyo isin jiraachise isinoo torban lamarra dabartaniitu akka kanatti jiraattanii mee maan namootaaf dhaamsa maal qabdu fayyisuu harka waaqayyo gargaarsa harka waaqayyo argitaniitti ofirratti kunoo tiruu keessan onnee keessan sin fayyise ergaa maal qabdu dhumarratti. Wanti sabaaf dabarsu diini namaaf hin ciiftu gaafa mana chillee dhufeetoo gara as dhufuudhaa deemu Edaim beekti duwana qopheessiteetti. Mannaara markaatoo gawwotoon deemu makiinaa walitti bu'eet namni na cinaa kiyya jiru hundi isaa fayyaadha karaa kiyya sammas ta'uti caccabee waaqni illee achitti bilisa na baase. Wanti saba waaqayyootiif dhaamu namni waaqayyoo namantan hin baddan lubbuu keessa seexan hin balleessu gara waaqayyootti fiigaa gara waaqayyootti deemaa waaqayyoon galateeffadhaa abdii qabna waaqayyoorraan jedhe. Hallelujah. Amen.